Sumayyaan ayyuuf boonii bakka takkatti hiitee aarii waggaa tokko guutuu har'a irraa kafalachuuf guyyaa galee mudheen gattaatii viidiyoon gadhiifame. Isaan lachuu harka duubatti hiitee muka hagana ga'u kanan gubbaa dhaabatte. Mee akka yookaan haasoftan san haasayaa kaa jechuun. Sumayyaan hanga jedhu dhiyooma tana Yamaniin jiraa jette hangasumatti Itoophiyaatti deebite. Sumayyaan aarii kafalachuuf qophooftee dhufte akka Sa'iidoon baanu. Sa'iidoon biyya Yamanii achi haadee bu'ee ani akka namni tokko ishiin eenyu hin jennetti harka aarii hedduu walitti kuuftee kafalachuu dhufte jechuudha. Ayyuuf boonii yookaan isii arrabsanii har'a qixaatii ofii fudhachuun har'a muka kana muluun dha'uuf qophooftee dhufte. Ani ka Sa'iidottu garaa nama nyaataa jechuudha. Waan bakka maraachuu fi kararratti bahee jiraadha. Kararra bahee maraadha maal jechuudha. Yoo namni tokko bultii ofii jaalatee bultii ofiitii fi bakka ani barbaada jedhee dhiifama namaan godhin dhiisanii bultii ofii haaraa eegalan malee wanni nama maraachi maal isiin jireen ofii jiraataa jirti. Ilmaan ofii akka gaarii guddifataa jirti. Bakka ana in araaramna jettee ni diddee bakka hayyuu gadhiisa jettee ni diddee inni isii yooma garaa nyaadhee naaf dhiifama gootee ijoollee tiyya argee ijoollee tiyyaaf yoo duraa ammaan booda isii hin barbaadu isii maayyuun soquu jedhee waa'ee isii tuu lafaan kaasu jedhee amma immoo ishiin rakkadhe Yamaniin deebi'aa jedhee ijoollee tiyya sanillee garaan na dadhabee gara Yamanii kana deemee yoo xiqqoo garaa naa laafte jedhee in sobaa yookiin fakkeessaa Sa'iidoon maraateetii miti jettee akka nan shakkine jedhee guyyaa hedduu bakka kaartoonii afadhe kana ciisee jedheetiniin haasaya. Homa fedhe yoo ta'e eega isiin bultii ofiin barbaadin eega isiin abbaan manaa kiyya kun ilmoo isaa tanallee arguu qabaa. Niitiin inni fuudhe tunillee ta'a akkamii isaa taate moo isaan taane jireen inni jiraataa jiru inuma agartii jechuudha. Hin fuudhe malee isii masoquuf zoora jechuudha. Akka gaafa Sumayyaa aayyuu fuudhetii Sa'iidoon guyyama tokko gammadee ani aayyuu wajjin taa'ee gizee ofiin dabarsine. Kanaaf wanni isa maraachuuf maaltu jireedhaan akka gama kiyyaatitti wanni isa maraachuuf akka illee hin jiru. Jireen itti fufaa jireen haarawaa isaa jireen bultii isaaf ta'u jireen jiraatu qaba. Amma nda'um isin lachuu waan feetan ol godhaa. Isin lachuun barbaadu isin lachuu dhiisee jira. Ani dura hin maraanneyyuu amma hin maraadhayyuu. Waan maraatu rabbi namaan haa didu. Maaltu nama maraacha maali? Jari lamaan firii ta'anii jiraataa jiranii isa immoo maaltu jidduutti isa maraache. Akkasii waa'een Sumayyaatiif aayyuullee baay'ee tokko nama dhibaa jechuudha. Yookaan Yamaniin jirti yookaan Itoophiyaatti deebiti. Ani abjuun deebiteedha bara. Astagfirullah lazii abjuun gara Itoophiyaa deebitee dhiyooma tana rakkadhee maallaqa harka qabu fixadhe jettee gara Yamanii deebi'e jetti. Dalagaa mana madaamii dalaguu heda jireen Itoophiyaa ulfaataadha jettee dhiyooma tana viidiyoo gadhiiste jechuudha. Hangasumatti gara Itoophiyaa maaltu deebisere? Akkasii diraamaan guyyaa kaleessa isiin dalagaa jirtu kun baay'ee tokko nama korsiisa. Sa'iidoon yoo ofumaaf miidhe malee namni tokko namarraa waan balleessu jechuudha. Isiin kutatte of duuba deebi'uun hedduu fakkaata. Waan fedhellee ta'u maraatullee of ajjeesullee waan fedhellee ta'u osoo garaa nyaate gizema Gondariin deeme san garaa isiin nyaata. Kayoo san garaa isiin nyaatin amma osoo ofillee qalee wanni garaa isiin nyaatu hin jiru eege kararra bahee caatii qama'ee sijaaraa aarsee namni waan isa macarrashaa daangaa dhumarra ga'ee jira jechuudha. Kanaaf waan fedhellee yoo ta'e Sa'iidoon kararratti bahuun qabu.
Ndoom jara lachuu yuutti dhiisee dalagatee jireenya ofii oofatuu qabaa jedhaan akka kiyyatti kalaas utubaan haga dhiibaan qabaa kadhaan namallee hanga eegan hanga isa namni kun badanaa yaada naarifata naaf araarama jedhanii isa eeganii waan tokko yoo dhabani itti dhiisuutu caala maraatuun immoo wanni nama maraachuu takka illee hin jiru jechuudha. Maaliif ilmoo ofii kallattii bira ga'ee arguu dhaba malee miidiyaa kanarratti margaa isiin ilmoon garaan deemteetiin waraabdu kalas sun carraa isaati. Yoo rabbiin isaanii laaffisee walitti deebi'anii isiin garaa jabaattee jirti kalas inni haqa isaatitti homaan hafne macarrasha irratti yoo ati na wajjiin jiraattaa naan jette yoo ati naaf hiyyamte tana aayyuu tana nikaarraa hiikee si wajjin jiraachuuf qophiidha. Lakkii si wuyyuun barbaadu yoo jette immoo isii ofirraa dhiisee aayyuu wajjin jiraachuuf qophiidha jedhee dura dubbatee waan jedhellee keessa garagalee aayyulleen xawxaawwanii ammallee yoo yaaddu malammata keessa galchite malee isaaf bultiif hin taatu. Akkasii kaleessa ammaan booda waan kiyya haasoftanii lammata waa'ee kiyya kaastanii jettee akkasitti sumayyaanii jara lachuu hiitee muddamsiistee jechuudha. Akka boonii san tokko ol faana jeessee sumayyaa yoo kafalatan akkana harka asiin dura booniin namni afaan baay'atu kun iyyansa baay'atu kun yoo itti qabaa hin ga'u jechuudha. Saniif guyyaa kaleessa waan isaan asiin dura arrabsaa turan maana arrabta asiin dura waa'ee kiyya dubbataa turtan akka namni kamuu seeran viidiyoo dalagatutti hin dalagattanii maaltu waa'ee kiyya sin dubbise jettee akkasitti harka duubatti hiitee jara lachuu booniin hanga fincaan fixattu bira sii geette. Bakka sani kolfeeni amee amma akka yookaan dubbattu san dubbadhu iqirtaa si gaafannee iqirtaa nu godhisiin jenne waan biraa waan duruma maaltu nama arrabsiisee jechuudha. Osoo waa'ee nama arrabsuu baatanii kuni martiin dhufu jechuudha. Akkasii hordoftoota kiyya sumayyaan guyyaa kalee harka kafalachuu waan asiin dura booniif aayyuun isii arrabsaa turan harka kafalatte baay'ee kolfaan nama ajjeesaa jechuudha. Akkasii egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya karraa kana fakkaataa haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii baay'ee hordoftoota kiyya.